Ibsishaan. 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 Hiriira. Hiriira. Live nu dabarsuu qaba. Live nu dabarsuu qaba. Hiriira live nu dabarsuu qaba. Ibsishaan. Ibsishaan. Hiriira shugguxii Oromoo. Hiriira shugguxii Oromoo. Hiriira shugguxii Oromoo. Hiriira maakii. Hiriira maakii. Hiriira maayikii. Viidiyoon. Viidiyoon live dabarsuu qaba. 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 Hiriira maakii. Hiriira maakii. Hiriira maayikii. Hiriira maayikii. Hiriira maayikii. Hiriira maayikii. Hiriira maakii. Ibsishaan. Ibsishaan. Jayna jala ibsishaan. Ibsishaan. Na dhukkuba jee. Na dhukkuba jee. Nu sobuun. Haa nurraa dhaabbatu. Nurraa haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu. Haa bakka takkaan jarma. Ibsishaan. Suuraa maakii tolchee. Suuraa maayikii tolchee. Suuraa maakii ol qabee. Suuraa maayikii ol qabee. Akka Hacaaluu Hundeessaa mul'isee. Akka Hacaaluu Hundeessaatti mul'isee. Jaalalli mootaadha haajuu. Jaalalli mootaadha haajuu. Jaalalli maakii mootaadha haajuu. Jaalalli maayikii mootaadha haajuu. Jaalalli maakii mootaadha haajuu. Jaalalli maayikii mootaadha haajuu. Ibsishaan. Hafuura fudhannaa itti muddiin ammas. Dadhabne. Okay. Okay, amma ati itti fufi. Tokkoon ishii tokkoon amma itti fufee. Intala baadiyyaa dhaaduu dhageessisi. Dhaadanii dhageessisi. Kanna saagaa dira kana Amaara irratti dhiira baay'ee. Ayii firoomsaa kottu. Amaara irratti jireetti. Firoomsaa kana Na bal'isaa ana gaggeessaa na bal'isaa. Si bal'isni. Eenyutu moodeetara harkaa qabu si ibsishaan? Moodeetara nudii seennu. Ibsishaan. Tokkotti ofii firoomsaa hofumatee ofii xumuri waan jechuudha. Warri koomantii justice for maakii jira. Haakima geeffamuu qaba. Hospitaala geeffamuu qaba. A'uudhu billahi mina shaytaan. Firoomsaa kana miti. Firoomsaa dubbiin laakiin. Ibsishaan. Ati numaatu isaaf sagalee ta'uu jirtaa isa? Yaa. Haiman. Al tokko nu caqasaa beekta katti nuyyuu hiriira bahuu ennam. Isin hundi keessa muutii godhadha nu caqasaa. Okay. Carraan naamire. Dooktaraa Siideen iyyaama dhufuu qaba waan kanarra. Ibsishaan soddaa keenyaa kabajaadhaan gaafii intala teenya ta nuti isaaf kennine nu deebisuu qaba. Soddaa keenyaa nuti hedduu jaalannaa intala teenya kana yaa qixaaxa kana isaaf godhuun keenya akka inni dhugaan jaalatu adda baafachuuf. Kanaafuu ibsishaan gaafii isii seeraan nu haa deebisu. Kanumaan jechuu barbaada halaas. Galatoomi haa deebisu hayyee tokko. Dhaadannoo godhe haa bishaane. Dhaadannoo. Akka inni fi inni dhugaan jaalatu kanarratti ilaaluu qabna. Intala teenya tana waa hundarra caalchifnee isaa kennine ammata isaati waan taateef nu gammachiisee nus gammachiisuu qaba. Gaafii keenya seeraan haa nu deebisu. Gaafii isii deebisuun nu gammachiisuudha. Isii qofa osoo hin taane kanuma jechuu barbaanna soddaadha gurbaan kuni. Itti fufi intala baadiyyaa. Ani waan jechuu barbaadu warri komantii hundi poostaras tahee waan fedhe tahee just for makii jee hojjetu qaba. Waan sagalee makiidhaatu qaba hawaasni bakka jirutti.
So kabajaa fi jaalalaa waamicha keenya dhagee ibsaan jaalalti makiidha mo'ataadha jedhee hiriira magaalaa eessa jirasa? Wayimcoo maal taate yaaboo hiriira kanatti yaamne? Baadiyyaa tana waan biraa keessa jira wanta. Isin keessa jirti maaki isin keessa jirti isaan baane malee. Isin waan baane maal hiriira keessa jirti? Fuulli Imbaare keessa. Wayimcoo fuulli nu gagabbatee bar. Hai maal yaa? Maal hiriira keessa jirti? Oi dhiisaan haa teessu bakka isin amma dhiisa. Ajaa'iba nu qabe inde. Ajaa'iba gartanii? Egaa kabajamtoota hordoftoota ibsishaa asin deebisaa jira dhugaara laa dhageeffatu nu waliin ta'e gaati ibsishaa waliin jirta agassi buusa dhugaa rabbii na waliin moo ibsishaa waliin jirta Ani si wajjin jira. akkoo sirri sagalee ta'e Bara sagalee ol kaasee hin dubbadhe nama gilaasiin mana natti aanutu na dhagaa. Anquma qabdu kanaan dubbadhu. Haayee. Ibsishaan waamicha keenya kabajaa fi jaalala waamicha soddaan godhe dhagahee hiriira magaalaa Faransaay keessatti jaalalti makii mo'ataadha jee waraqaa akka Hacaaluu Hundeessaa footoo akka Hacaaluu Hundeessaatti hojjetee hiriira nagayaa hiriyoota isaa wajjin nu bahuu qaba. Galatuma. Okay, bira eenyu? Dabbar. Ma warra amma dubbachaa Okay. Let's go. Hafarsu waliin jirtaami? Ana gaafata amma ina dabarsi. Oguu takka qoyni dubbata oguu takka waa takkaan hin dubbachuu barbaada. Oya barso osoo atin dubbanne gaafii keenya tartiiba goonaa kabajamtoota hordoftoota as galatti argamtu. Gaafiin keenya gaafii. Okay, barsaanii gaafata gaafata. Itti fuftaa qoya gaafatu. Wanni ani gaafachuu barbaadu dhugaa dubbachuu fi wanni dadhabaa turreefis wanni nu haasaa turreefis irra guddaa geemirra wanni nu arguu barbaadnu waan sanii yeroo jalqabaatiif hiriirri akka bahutti gammachuu keenya wanni goonfachuu yookaan ammoo itti gammaduu barbaadnu waan sana arguu barbaadna kan achittiin beeksisuu barbaada. Inni lammataa ammootu unkaan ibsishaa miti warri yeroo sana achi dhaabatee deeggaraa ture silaa waan kana nu hojjetu qaba bakka jiranii wal gayanii dubbatan baayanii jaalalli mooyataadha jedhanii haasa'uu qaba waan kana addunyaan guutuun irraa haasa'uu qaba ture garuu ibsaa waan kana irratti dhiibbaa jenosaayidii gara kanaan akka nurratti hin geggeessine mafanqalii keenya dhaabbannee boruus hin falmanna hanga hiriirri kun bakka nuu gahutti Justice for Maki kuma warri komantii guutuu hanga kana dhageessanii dhugaa dubbachuu ibsaan haamilee keenya nu cabsuu qabu maal jennaan nutti taphaysiisan irra wanni yeroo san dubbachaa turreef hiriira san arguudha waan naan nuti silaa har'a sa'aatii kanatti abbaa seenaa haadha seenaa mucayyoo diqishoo fotoo isaa harka keenya oofaa jirra jechuun sila maaliif ennaa waadaa ni guunna waadaa nyaannu waadaa nyaatina namni waadaa nyaatu bareedaa miti soo kanarratti ibsaa kennaa si jaalannaa si kabajnaa sobdee hin dhukkuba jettee baddilimsi uffattee hin ciisinii yoo dhibamtee achi booda waan keessaa baate mana yaalaallee mana yaalaallee geeffannaa jechuu sigalee waan ta'e eeganii ta'e booda waan hunda eeganii keessaa ba'e booda yaalatuu dandeenya makiinis nus wajji jirra waan ta'eef ergas booda dhukkubne maal yoo dhukkubee yaalamaami dhukkubsamne akka inni dhukkubin deeggaroonni isaa reef himu turan himu turan suura tolchisiisuu waan garagaraatti mashkuula jedhaa jiranii kanaafuu dhaadannoo keessan itti fufaa isiniin jedha waan bareedatti jirta yoo kana isinirra jabaate dimsi goorilaan akka duuduu gara waraanaa akka duuduu tartiibaan godhaan. Tartiiba godha waraana dimsi goorilaan. Okay. Amar sagala toomi gaafiin keenya suuraa shukutii goraddaadha ana ta sagalee dhabdee ana ta cunqurfamtee ana jenosaayidii katti gaggeeffamtee ani akkuma beekamutti amala qabeettiidha amala qabaa nama waliin gahuu hin beekanii ibsishaa hedduu jaalachuu kiyyattii ni beekan jaalladhu hin beekanii ibsishaan beebii jechuun tureenii yaa hubbii jechuun tureenii yaa kalee koo tiruu koo jechuun tureenii garuu inni har'a osoo hin dhukkubsatiin dhukkubsadhee naan jee soo rakkoo tiyyatana rakkoo tiyyatana miidhaa kiyya kana mootummaan Ameerikaa rakkoo chigirii mangisti yaashaan Doonaald Tiraamp naa beekuu qaba yoon ka Itoophiyaan inni irra duune mootummaan Faransi naa quba qabaachuu qaba
Please, sagalee na. Sedaatin Fatino Fassaamin dimsi gorillaa ni jira abshir ni baya hayti kee hiriira qaboot Fatino Fassaamii gadhiifnaa minitti nuti maal taate? Okay. Ammoo inni guddaan waan afarsoon kaasee kana koo yaanatti mura sun hundinuu warra as jirtanii hiriira keenya hiriira nagaati, hiriira tokkummaati, hiriira jaalalaati. Gaafii maayikii qofa osoo hin taane gaafii hawaasa bal'aa edarraa eegalee hanga ammaatti deemu jiru gatii ta'ee fi gaafiin keenya bifa seera qabeessaa fi akka sirrii ta'een biyya ibsaan jiru Faransaay keessatti suuraan gaariin tolfamee taappeellaadhaan qabatamee ibsaan durfamee hiriyoota isaatiin marfamee laayivii tiktookiinis FB'nis kallattiin akka darbu kabajaan gaafanna. Warri as jirtan hundi keessanuu ibsaatis yoo dhageesse gaafiin keenya deebi'aa argatu yoo hin dhageenye sagaleen keenya isaa qaqqabu yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo gabaabaa keessatti gaafiin keenya akka deebi'aa argatu walumaan gaafanna. Galatooma. Amma ibsishaan hanqa inni ol dhufeetti hayyee jirutti hiriira amma poolisii hiriira nagaa labsii baay'ee. Tokkoffaa irratti koomentiidhaan nama sodaachisuun haafu. Koomentiidhaan nama sodaachisinaa ijoolleen farmachaa jirti nuti warra kaleessa sachii falmachaa ture. Nyaachaan jira. Nyaata jira wallahi. Mootu koomentiin nama sodaachisina maaliif jennaan gaafiin ummata deebii argatu qaba. Ummata amma kafalmachaa jiru mucayyoo irrallee ummata gaafiin ummata deebii argachuun barbaachisaadha ibsa. Kanaaf dabbaan itti fufi amma hiriira nagaa abbaanaa hundi keessanuu ammas itti fufna. Maayikii garuu ani kaniin shakkee wayii akkanuma caljee booda sapiraayis godhaa jechuudhaan shakkee hojjechuu jira na fakkaate. Seenee dubbachuu qaban nuti tasgabbeessu osoo qabu barreeffamu tana hiriira osoo hayyama gaafatiin baatin namni hiriira hayyama gaafatee baha. Hiriira hayyama gaafatee qabaatu bar bikko tokkorraa hiriira nagaati qabuutu jiru. Hiriira hayyama gaafatiin balleesse makishaati amma kan bayaa jiru barattoota maan jedhanii natti barsiisonni hin baane. Yaa naan dhufne dabbaan hiriira labsiidha jay ni baana. Ni baana jaa. Formaa kee jaamantan irra keedhataa jiru dhufamte hundi keessanuu mirgi makkee haa eegamu jaadhaati. Okay, dabbaan hin jiru eenyu jaayee. Ufama wajjin al takka hundi keessanii nuti maakii wajjin fuuldurri kenna ifa. Maakii wajjin fuuldurri kenna ifa. Yoomuu waan jenne harkan kenninu. Waadaa jenne ni guudha. Dhugumse inni iyyuu nu gaafanna. Saayiba ibsishaati guys. Osoo nuti nu dhukkubiin nu dhukkubsee jechaa jiran arkitanii saayiboota isaa kan inni edan mana guutuun dhukkubsanii jiru. Waan isaanis dhukkubseef gaafatamuu qaba innummaanu. Firoomsaa itti ni jirta. Dammoo duubatti hin deebiin hiriira seeraan itti dhufaa. Gaaraadhi ilaali sirriitti. Ayyashi maaki hiriirri ho'ee jira waa nyaannee walitti deebinee garaan nu qullaa. Akkasitti bahurii namaa deebinee. Nama kamtu nyaatee hiriira bee miti itti fufi akkanuma matarayyaas hin dhumne itti fufi. Wallahi wabillahi gaafsan nyaatanii walitti deebi'anii bargaama hojjaan ayyashi. Maa galchita ibsishaa hani maa galchita qoo gabbuyi. Itti fufi. Yoo hiriira koo akkamii baan hiriira akkamii baan bargaama hiriira namni ba'uusan milishaa sodaadha takka manaa been beeku garan mi bahan. Bar gubbaa maakii keessi ibsishaadha bar koo gabbuyi narraa firoomsaa. Ibsishaa deeggarta miti. No, ibsishaa deeggaruu fi miti bar bakka itti galullee hin qabnu ishii gara mi xoofnare. Rakkoon hin jiru. Deemiin gallaa bikka gallutti. Ibsishaa. Andu waan aasaa dhageessu baay'ee andu gamana deemsa si jambar namni waliin. Okay, ani waan hin joona jala jaashi. Warri koomentiitilleen jaha anis ni jaha. Bishaaniin eessa kuttee ni baate? Niin jira suuraa keen irra godhee bara. Kootu mi'aati jee. Ani lafuutu jira irreefu. Okay. Yeroo takkaan nama narraa gabbuusaa jira. Ibsishaan nama narraa gurbaajiin maasanillee taatu godheetuma meeqa walolotti gaafii kana deebisu. Ibsishaan deeggartoota isaa galchuu jira dhugaa rabbiin ta'u gaakani. Hiriira barbaanna hiriira jechoota lama sadii jee nuti jalaa jirna. Okay. Ibsaan gurbaan soddaa keenyaa gaafii maayikiidha. Seeraan nu deebisuu qaba. Soddaa keenya nuti deebisuu qaba. Soddaa keenya yoo inni kana hin goone akka inni jaalatu maaliin beekuu qabna.
gaafii keenya ibsishaa sin dhukkubnee seeraan nu deebisi. Damma keeydiin amma poolisii bishaan naatti siquu ta'uu yaaka poolisii waan ibsisha salaalan koo damma ki salaalan koo damma ibsisha ofirra rafaa jirtaa damma ki salaalan koo damma salaalan koo dhaggeeffadhaa hundi keessanii muuyit kaafadhaaree rafaa jirtanii bar gaayis maal taatan ilaa ammaa bar ibsishaan mana kana hin dhufne bar jechuun gastiin ergan erga jiree fulaal hiriira oowwaatti goonaan gastii ergate rifatee ammas gastii ergatu irra jiraatashi. Ibsishaan dammaquu qaba gaafii keenya deebisuu qaba. Ibsishaan gaafii keenya seeraan nu deebisuu qabda. Ibsishaan nuti soddaa keenya qaaliidha hedduu si jaalannaa garuu gaafii nuti si gaafanne seeraan nu deebisuu qabda. Nuti hedduu si kabajnaasi gaafii dhokuni gaafii ummanni komantii hawaasni maayikishaa moosisee nuuf godhuu qaba waan akkanaa nu godhee nu gammachiisuu qaba gaafii jaame tokko gaafii kana ibsishaa please nu deebisi. Yoonii fi nammichaa'u bakkaan jiru kanaa jeesse seenee rakkoo isaa haa himatu rakkoo hin qabu yoo garuu haalli mijaa'ee fi nu deebisuu hin dandeenye kana nuti irratti tarkaanfii fudhachuu qabnaan jaa. Bishaani. Dammaqi salaalan koo eebbirte salaalan koo dammaqi. Soddaan miidhani soddaaf jalaan miidhinaadha. Gaafii akkuma karaa nagaatiin gaafatanitti karaa nagaatiin adeemu duulli isin gaggeessaa jirtan. Gaafii akkana maakisha akkana goonu ammaan tana dammaqi salaalan koo itti namichoonni dammaqi ibsishaan gaafa salaalan dammaqan ibsishallee naa dammaqu. Firoomsaan kuni firoomsaa qalbiin godhi yeroo namni fardi namaa haa eeggamu. Abadan mirgi deeggartoota keetii mana kanatti hin eeggamu. Because nuti cunqurfamnee jira ati ol seenii haya jee ni dhiisan. Rakkinee isaa seenee haa himatu rakkoo hin qabu. Lakkinaa mijaa'u amma saa kana namni woy poolisii amma saa kana namni nyaata nyaataa jira amma saa kana poolisiin. Gaasa gurgurtaa. Olgaliiti nyaata kana akka nyaannu nu taasise ibsishaa rakkoo keessa jirra olgalii rakkoo keessaa nu baasi dhumne kana nyaataa yaara yaa aki. Qoy gisee takkaniin dubbaddaa qaba. Laa bishaani. Ibsishaa soddaa warra guddaadhaa ol bahii deebisaa deebisiidha. Baadiyyaa sagaleen ta'e hedduun jirtu bishaan jechuu xiqqoo ni dagaa. Laa ibsishaan tuffii keenya qaba malee osoo tuffii keenya qabaachuu baate. Laalame miskiina. Fuula cunqurfame laalame suuraan tunuuna ibsiti bar cunqurfamuu kiyya. Laala. Abshir. Cunqurfamee jira. Tabaddal.